Haalli waraanni mooraa seenuu kun kanaan dura akkitti himamaa ture akkitti namni beeku akka biraadha. Kitaaba kana keessatti kan ibsame garuu yaaduma waraanni mooraa seenuu qaba kan jedhu yoo waraanni mooraa seenee filannoon gaggeeffama kan jedhu kan dhiyeesse Daawud Ibsaatii jedhaniiti kan obbo Leencoon kan isaan ibsan. Ani yeroo chaartaraa sana ajaja waraanaan ture. Ajaja waraanaa fi gaafatamaan siyaasaa Abbaa Caalaa Abbaa Caalaa suni maaltu ta'ee gaafa sadhumaa egaa waan amma ibse kun hundi erga ta'ee booda bakka karaa Sudaanii Leencoodhaa Jaaltahaadhaa Abbaa Biyyaa Abbaa Joobirii warri kun wal qabatanii dhufanii nuti waan ni jirra baambasii jirra. Sudaan irraa nutti dhufanii waan mootummaa ce'umsaa kana waan irra ga'an nu ibsu. Egaa murtii duraa silas ni himee murtii gumii sabaa sirnaan wal ga'ee kan inni murteesse. Amma gaafa dhufanii achitti naannoo sanatti dhiyoo warra jiru miseensota hoogganaa walitti nu waaman. Walga'ii gumii sabaa miti sun. Milkeessaan jiran yaadaddaa Waggaarii Ayyaanaa Kormee Aanaa Abbaa Caalaa Jaaltaa fi Leencoo immoo waliin dhufaniiru. Warra kana qofaa warri kaan miseensoti gumii sabaa warri kaan bakka adda addaa dirqamarra jiru. Walga'ii gumii sabaa miti warrumaa naannoo sana jiru walitti qabee haalli murtiin gumii sabaa kanaan dura ture yoo kana ta'e malee waliin hirmaannu wayyaanee wajjin mootummaa ce'umsaa keessatti kan jedhudha murtiin gumii sabaa. Haa ta'uutii haalli nu dirqee warri Sudaanii yoo kanan fudhannee gara keenya duuba keenya gara keenya waa hin eeggatiina. Ilmaa irra darbanii nu loluu dhimma kanaa dhimma dantaa isaanii jedhanii fudhataniiru. Haalli kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu adda bilisummaa Oromoo murteessaadha. Kana waan ta'eef haallis jijjiiramaa waan dhufeef waan kana fudhannee tole jennee mootummaa ce'umsaa keessaa hirmaatuu fi jedhan jennaan gaaffii ibsa qaqaabne haalli hubatamaadha. Haalli jijjiiramaa dhufuun waan namni mormu miti. Ka Sudaanis hubatamaadha. Haa ta'uutii yoo xiqqaate jaallan bahaa maal jedhanii inni murtii gumii sabaas walga'iin gumii sabaa tokko ta'ee sirnaan waan sun jijjiiramuu ni danda'a garuu warra bahaa ilaala majooritiin achi kana qaqaabne. Yennaan erga sana gaa walgahii warri bahaas ni dhufu walgahii sanarratti Daawud hirmaatee torbee tokko keessatti ni deebi'a. Ammasitti waan waraanaa Abbaan Caalaa qubaa qabaatu jedhee nu fudhatee deeme gaanillee isaan waliin hin seenne xiqqoo ishee isaan booda hin seene isaan darbanii Finfinnee seenanii nuti boodarra dhaqnee seenne. Torbee tokkoof dhufa ka jedhame suni torbee tokko booda deebi'a ka jedhame suni waggaa guutuu ergaas keenyas jijjiiramna wayii galgala isaanis dhufeera guutamaa hawaasis dhufeera gaangee shanee gumii ta'e kun xiqqoo ishee majooritii ta'e walga'ii gumii sabaa akka waamamu kana fa'aa gaggaafanne haallaan jaamiti jedhanii isaanumti mammari'atanii ramaddii wayii tokko godhanii riishaafiluu waan godhanii. Gaafatamaa waraanaa waliigalaa dhugaa saba tokkoo gaafatamaa siyaasaa waliigalaa Buruusoo Boruu gaafatamaa Tikaa Daawud waan akkasii tokko wanni jedhanii Rabsiisin jedhamu waa maqaa dhadhaan akka fiizikalii dhugaa isaan akkatti baha taa'ee dhiyaa hoogganu xiqqoon ulfaataa garuu reediyoo kominikeeshinii yoo ta'e kanumatti ta'ee otoo foormaalii hoogganni dhihaa murtii kora sabaa 89
yookaan jila qabsootaa 88 ijaarame sun heeraan ijaarame sun osoo sirnaan hin ka'iin hoogganni lamaan immoo walitti makamee sirnaan walgahiin ta'ee akkaataatti caasaan dhaabaas wal fudhatee heerrisaas wal fudhatee hoogganu tokkicha akkatti silaa hooggana lamadha akkatti ta'etti hayidureen karaa bahaa hoogganaa ittaan hayidureen kan dhihaa hoogganaa kun hunduu hin ka'iin ramaddiima kana kan godhanii akkasitti ramaddiis sunis fiizikaalii waan hojiirra oole miti akkasuma osoo jejjennu waggaan tokko gahee egaa hojii waraanaa sanarraa ka'ee hojii waraanaa abbaa caalaa harka hojii siyaasaas abbaa caalaa harka ture jechuudha yeroo chaartaraa kana ajajaa waraanaa turteen waan jetteef kana ibse maaltu ta'ee akka gallee konferensiin Juulaay waan ta'e konferensiin transitional government sun Juulaay waan konferensiin sun ta'e torbee tokko torbee lama biyyuu hin turre Direedawaa waajjira keessatti dhukaaftee nama wayiitis du'ee waan itti karaa Direedawaa wayyaaneen achi immoo karaa bakka wayiittis miseensa dabbalee dabsuma Oromoo madaa'ee ni gabaafama. Utuma kana maalii jennu ka gammachiisa. Waan dhaabaa miseensa shanee gummii dhaabaa nagalleetti wayyaaneen ajjeefte. Walitti bu'insis jalqabe karaa dhiyaas karaa baas. Yennaan warri Shaabiyaa baay'ee yaaddaan ofii isaaniif maaliif bilisummaa isaaniif deemu isaan haalli Itoophiyaa keessaa yoo boora'e bilisummaan isaaniis danqaa seenaa waan seeraa xumurachuu barbaadu isaan. Akkatti TPLF taatu kunis waliigalaa akkaataatti walumaa galaa waan hokkara wayii biyya keessa bakka hedduu waan tasgabbiin dhabamu ibseebitii. Kana yaaddaaniiti Pheexroos Salamoon nama beekamaa almost warra hoogganoota olaanoo Shaabiyaa keessaa nama tokko Luungoo jedhamu tokko ka barreessaa pirezidantii isaas ture Dirreetti isa qabatee dhufe fi namni tokkos jira. Qabatee dhufee mana Dr. Taaddasaatti walgahii tokko duwwaamanii isatu simmariisu warra Shaabiyaatu marii barbaada jedhan. Kun yoomi Oogast hagayya 2019 jechuudha. Oogast egaa kun reefu konferensiin inni mootummaa ce'umsaa ijaaree sun ta'e ji'a fa'aa yuunguundee ji'aa fi ji'a keessa. Haalli hedduu ta'e egaa waan rabshaa walitti dhukaasuu maalii ta'uu kan fakkaata. Walumaa gala maaltu jira karaa bahaa karaa dhiyaas waraanni keenya waan mootummaa ce'umsaa kun hin ibsamneef hooggannis hin ibsamneef namni hin beeku maaliif seenne maal qabannee seenne ibsi siyaasaa miseensotaafis hoogganaafis hin kennamu. Waraanni kan inni beeku lafa keenya bilisoomsanneerra wayyaaneen nutti hin dhufiini nuti isheetti hin dhabnu kan jedhudha. Mootummaa ce'umsaa kana keessatti waraanni kun akkamitti bakka qabataa? Ka waraana ka keenyatu ture, ka Shaabiyaatu ture, maaseen ka wayyaaneetu ture Oromiyaa keessa jechuudha. Kuni sirni itti tolfame silaa sirna itti tolfame murtii siyaasaa sunis ibsamee waan inni ta'u ture. Umaatuun beeku waan chaartara warra chaartaraa ka jedhamu warra Finfinnee jirudha malee chaartara ka hunda hammataa ta'uu hin beeku namni. Wayyaaneen immoo nuti lafa bilisoomsee nuti to'achuu qabaa bakka isaarraa socho'uun qabanii maalii ka jedhuu fi sababoota adda addaa duraanis jibbinsis shakkiinis kun hundi waan jiruuf bakka hedduu lolli jalqabe jechuudha. Kana yaaddaan
okeenne mana Dooktar Taaddasaatti maali furmaati? Maaltu ta'a? Maal goonaa? Attam goonaa? Maali namni yaaduma daddarbata wanneedha. Waan filmaataa kun badaayyuun kaane gaafas filmaatatti deemnaa filmaatu furmaata ta'a jedhe malee waan filmaataatti qophaa'u maaluu namni waan sana yeroo isaayyuu hin geenye reefu ji'a tokko erga waan ni ta'a. Waanuma tasgabbii uumuu fi akkamitti gara fuulduraatti deemama akka jedhu sanadha. Waan filmaataa kaka'ennaan waan filmaataa amma attamitti kakaafnaa. Yoo waan filmaataatu kaka'a ta'e waraanni kun kaampiitti galuu qaba. Ka wayyaanis ka keenyas sirnitti godhamuu qaba. Naannoo qubsuma isaatti dirqama qabuu fi maalii qabu beekamuu qaba. Yoon kanaachi akkamitti namni qawwee ofirratti argaa akkamitti filmaata godhaa kan jedhu yaada kaase kun Oogasti keessa jechuudha. Yaaduma qajeelaa natti fakkaata irrasitti naman akka sanatti. Erga kana ta'eeti warra wayyaanee wajjin haasofna jedhanii walgahii tokko paalasii keessatti qopheessanii yaadichi ka'e mallattoo bakka jiranitti. Warri wayyaanee waraana isaanii waraana biyyaa godhachuudhaaf qophaa'aa jiru. Hin taane gaafa sin labsamne. Kanaaf isa kaampiitti galuu maali? Waannaa hora godaanaa instituushinii biyyaa maali? Bakka istiraatejikii ta'anii kana hunda eeguu eessallee seenuu mirga qabaa maali ka jedhu mirga ka labsii waraana wayyaanee sun jechuudha. Yeroo sanan labsamne. Sana waan qabaniif isaanii ammatti yaada kana fudhanne yeroo sanatti. Akkasumatti rarra'ee hafee ergasiitiin lolli guddaan ta'e karaa bahaas karaa dhiyaas lola baay'ee devaasteeti. Nutuu lola bahaa sana dhaqnee ana jaalgutamaadha Saadqaanii Saamoraa fi warra kaanis jiru warra garasii immoo Jaalburuusoo warra kanatti wal taaneeti bahaa sana lolli qabbanaa'ee deebi'ee bakka waan ni ta'e. Yeroo sana amma sanaattuu wayyaaneen labsisiifatteetti. Waraanni sun waraana biyyaa yaadi akka ta'u kan itti waraanni sun lafa karaa guddaa awuraa godaanaa to'achuu qaba jedhanii kana waan gochuudhaaf waraana keenya hojii walitti bu'u ciroo irraa jalqabee yeroo tokko hanga Jijjigaatti bakkatti lolli hin ta'in ciroo hirnaa qobboo laangee dhangaggoo karaa sana gadi bu'ee gara Awwadaay naannoo Harar achirraan immoo gadi gara Jijjigaatti geessu sanadha. Lafa kana hundarratti abiddatu qaba. Sababaa labsii sanaa fi darbee immoo wayyaaneenis waraanicha dhiibbachuu tattaafatuun waraanni keenya immoo ofirraa ittisu. Karaa bahaas karaa dhiyaas akkasuma loluu. Erga yaadi sunuu achi gatamee diddee wayyaaneen kana labsiifatte jechuudha. Kun ta'ee lola sanas qabbaneessinee waan gammachiisu tokko nagallee dhaqaa qoradhaan jedhanii tafarraa wal wajjin dhaqnee qorannee gabaasaa galchine wannee bakkuma rakkinni dadhalate sanatti ilmaanuu karaa kanammoo kun ta'e jedhuun madaqna. Achi yeroon deebi'u ka bahaa kana xumuradhe yeroon deebi'u gidduutti maaltu ta'e ijoolleen tokko naannoo paalaasii fuulduratti makiinaan jalaa hammaata. Ijoolleen ABO. Ijoolleen kun immoo akka dipaartimentiitti ana jalatti hojjetti. Isa hojii tikaa maalii jedhame sanatti. Ijoollee kana qabatanii baraa fiduudhaaf as dhuftanii maaloo torchar godhanii ijoolleen sun ergasii hin argamne. Achumaan lubbuun ishee dhaba. Ijoollee tamittamii. Ijoollee sadii akkas. Yeroon ani bahaa jiru sanadha. Daawulli galleenyi assassin squads warra nama jeesan natti erge jedhee
mallasii naan jedhee yeroo inni dhufu jechuudha. Maal jechuudha ani achiin jira. Maal jechuudhaan jedhe. Dirqama na kennitan maal jechuudha. Na ijoollee tokkotu qabamtee maali akkasii maaltu waan daawwatu ejjeessuuf maalitti hidhatan. Waa hundaafuu fayyaa lubbuu keetiif gaarii miti. Buruusa as dhufee as jira. Ati buruusota asii deeme wayyaa atis gara dhiyaafta deemte wayyaa. Yoo deemi jettee nan deema. Kana mallas akkas jedhee hin deemu garuu deemi erga jetteeti immoo nan deema jedhe. Handuruu waan hojiiti kaasana jaalala itti kenne gara dhiyaatti deeme akkuma nam tokkotti. Kuni osoo kun ta'aa jiru karaa dhiyaa kanas lolatu ta'a. Gadiinis humna wayyaanis asii achi najjoo keessa dabarsanii dhaqanii asoosaa qubachiisanii lafa bilisoome sana kunis waraana gidduutti waan baay'ee uumeera. Haala rabshaan kun ta'e keessatti yaadi duraan ka'e sun homaatu lafatti hafee lafatti gatamee gaafas wayyaaneen fudhattee sanni jedhamu sun akkasitti hafee jechuudha. Dhumarratti gara Febraarii guraandhala 1992 natti fakkaata yookaan gara Maarchi yookaan waan keessa jechuudha bitootessa keessa waraanni mooraatti galuu dhageenya. Ani humna xiqqoo tokko wajjin gara Simal Tokkee yookaan karaa Jaarsoo sana jira jechuudha. Nageenyas booda waraanni guddaan ka'ee gara Jimmaatti darbeera ka jedhu odeessi nu ga'e. Waraana kana kaampiitti gaggalchi waan abbaa caalaa fi leencoo malee waan saayyuu dhageenye. Kaampiitti galuutti jira waraanni jedhanillee odeessi nu kenna. Maal abbaa caalaa qindeeffattani gaariidha qindeeffachuun odeessumallee nu kennitan maal taa'enna abbaa caalaa sana booda. Ammaan booda hojii waraanaa iyyuu hin hojjedhu maali sana gadaa leencootti maddu malee natti maal naa himta jedhee waan jedhee akka dallansuutti fudhatee maaliif kana na gaafatta. Baay'ee waan godhan hin jiru nagosuni kaampiitti galame. Amma kaampiitti galuu sana akkamitti deebisanii murteessanii akkamitti waan ta'anii waan nu ifeef hin jiru galee egaa murtii dhaabaati. Waan Siriimaan Komitee maalii jedhuudhaan ani egaa achirraatii gara Dambidollootti gara waan isaattu. Kaampiitti karaa warroo kana waraanni keenya kaampiitti galuu jaalmisa keessaa jalatti dhaga'ee baaburaa immoo karaa aggaaroo kanatti darbee baaburaa jalatti galuu dhaga'ee naa ibsanii sana booda. Tuma kana jennuuti gara filmaata juun sanatti siqneega. Filmaata juun sana dura mootummaa ce'umsaa keessaa bahuu maali labsii dhaabaadha dhabee. Innis akkamitti labsamee akkamitti waan odeessi bahan nu ga'ee hin jiru. Okey erga akkas ta'e waraannis galee lolli dhufuuf ta'a lola kana fakkaataatti qophoofnu yaa namni calliseen taa'u kanallee mammareechuu tattaafannee garuu sunis hin taane. Hanga kanaa egaa ajajaa waraanummaa abbaa caalaarraan buune garuu lafarra immoo hin jiru hojiinsaa waraanni abbaa hin godhanne. Kanumaan egaa chaartaricha seennee baanee chaartara keessaa akkatti baanes namni ibsa gahaa qabu hin jiru waraanni konfiizinii keessa hoogganni konfiizinii keessa wanti ta'utu sun ta'e jechuudha. Isin amma asirratti kan hunda waggaa meeqa booda akkaataatti galeeyyuu waliin gaafanne gaaffii guddaa ta'e waraana keessattis maalii keessattis waan deebii hin argatiin waan chaartara akkaataatti seenamee fi akkaataatti chaartara erga seenamee adda bilisummaa Oromoo hojii isaa hojjete akkaataatti bahe balaa ga'ee namni hedduu hidhame kuni bakkitti godhamuu qabaa ka jedhu erga walgahii
kora sabaa hatattamaan gushuu ta'e sanaati achirratti koreen itti tolfamtu kana hoogganni gaafatama fudhatee hoogganni gaafatama isaa sana deebii kennuu qaba. Kabahaas kadhiyaas keessattuu hooggana olaanaa wal shanii gumii ta'an kan jedhu koreen nama 3 ijaaramte. Bultuun biyyoo ittaanaa Haayiluu Duree gaafas filame Irreessaa Caalaa gara daangaa Sudaan kanatti jalaa wareegame miseensa gumii sabaatiin gaafas Obbaasaa Gadaa amma Suwiidin jira. Isaan kun akka qoratan isaan kanatti isaan immoo jalatti nama dabalatanii kan jedhu. Waan chaartarat keessatti ta'e waan wallaaqa karaa dhedheessaa karaa maalii waraana kumaan lakkaa'amu gara 20-30 hidhamee torchar ta'e kaan achitti busaan haal'ume karaa hursoo akkasii. Kuni hundi namni finiinaa isaatu jira jechuudha. Kuni bakkatti godhamuu qaba maalii kan jedhame akkasitti waan ta'e. Akkatti chaartara seename akkatti waraanni kaampii galee akkatti waraanni wayyaanee waraana biyyaa ta'e kun hundi gaaffii guddaadha. Miseensa keessa gangalatu waggaa meeqotuma loluu yoo ta'u qabsoo godhuu iyyuu. Kuni bakkatti haa godhamu jedhamee sanatti waan jedhame. Amma ta'e gamma kaampii galuu kanatti yeroo dhufu asirratti Jaalleenchoo akkas jedhee barreesse. Sanaafeenis kitaabuma isaati waa'ee Jaalleenchooti barreeffame yeroo dubbistee ta'een dura. Achirratti argine jechuudha akkaataatti waan kaampiitti galuu kan murtaa'e miti kitaaba sanarraatti argina. Isheedhuma. Jilli walgahii dhaqee walgahii warri Eertiraa irratti qooda fudhatan irratti murtaa'e waan kaampii galuu. Waan kaampii galuu waraanaa jedhee mata dureetti kenne. Achirratti warri jilliin waliin walgahii dhaqees hin mormine. Haayiluu Dureen dhaabichaas hin mormine jedha. Kitaaba isaa sanarratti yoo argiteetta ta'e. Inni kun walgahii Maqaleeti. Walgahii Maqalee immoo Guraandhala keessa yeroo wayyaaneen waan ishee ayyaana ishee waggaa sana hundeeffama isaanii yerootti kabajatan kabajaa guddaa tokko sermoonii guddaa tokko tolfatanii achirratti jechuudha. Isa kanaan gaafas achitti murtaa'u isaaf waan isaa waan nuuf ifellee jiru asirratti arganne jechuudha deebii isaa. Asirratti garuu bakka akkasiin jedhu maaliin jedhu Daawud yerootti yaada sana kaasee yerootti murtaa'eyyuu ji'oota meeqa wal gidduu wal fagootii siin jechuudha. Asirratti amma isaan amma isa isin tuquuf hin ture kan kitaaba sanaa irratti barreeffamee jiru sanarratti jilli akka guyyaa sanaayyuu hin turre isa duras isa boodas jilli guddaan akkasii hin gaggeeffamne kan waraanni akka mooraa galu irratti murtaa'ee jedhanii barreessan kitaaba sana keessatti. Kitaabuma isa amma haaraa barreeffame kana keessatti xalayaa adda bilisummaa Oromoo eebila gaafa 10 bara 1992 barreesse irratti xalayaa kan dhaabbilee kan warra idil addunyaaf warra akka Ameerikaa fa'aa warra Shaabiyaa fa'aa fi xalayaa adda bilisummaa Oromoo eebila 1992 barreesse irratti bu'uura waliigaltee Maqaleetiin waraana mooraatti galchuu kan jedhu TPLF dabalatee waliigalteen sun hundaaf akka hojjetu taajabdoonni hirmaachuu akka qaban taajabdoonni akka biyyoota alaas kan akka Shaabiyaa fa'aa dabalatee ololli adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamu akka dhaabbatu mirgi bilisa ta'anii socho'uu akka kabajamu xalayaa sanaan barreeffamee gaafatameera. Asirratti waraanni suni bu'uura waliigaltee Maqaleetiin mooraatti akka galu murtaa'ee jedha garuu kitaabichuma kanarratti garuu immoo Haayiluu Duree adda bilisummaa Oromoo ammaa kana Daawuditu immoo yaada kana dhiyeessee kan jedhudha kan isaan as keessatti dhiyeessan. Suuraa waliin argatu akkatti waliin arganne ani yaadicha kan dhiyeesse Oogast yookaan Hagayya 1991 walgahiin chaartara ijaare sun ta'ee ji'a tokko booda jechuudha. Ji'a yuunguun yeroo sanatti rabshaan biyya keessa dhalannaa warri Shaabiyaa
yaaddaanii dhufanii sin mariisisna jedhanii mana Dooktar Taaddasaatti. Maqalee sin dhaqne Maqalees dhaqeen beekan immoo naattu ergan dhaladhe. Kanaafi jila Maqalee sanas hin dhageenye iyyuu nuti ergasiiti kitaaba sanaa fi kanarratti arge malee gaafas odeessaas hin kennamne. Xalaa ammateettes kanas waan numarraa argine kitaabichumarraa malee gaafa duraa waan namni nu ibsee jiru. Garuu Three-Man Committee yookaan komitee namoota sadii dhaabota sadiirraa ijaaramteen akka monitor ta'uu koraa maayiseenni waraanni mooraatti galee nagaan mooraatti galee jiraachuu ka jedhu. Innis adda bilisummaa Oromoo irraa Wayyaanee fi Shaabiyaa ka jedhu. Warri kun bakka adda addaatti ramadamanii waan ramaddii deemanii garuu Wayyaaneen mooraan galle ka garee waraana bilisummaa Oromoo qofa. Homaa Three-Man Committee suni ufumaa lafatti hafee jechuudha waan hojiirra ooles miti. Achitti egaa jilli guddaan maalii ammoo odeeffamu kitaabuma kanarraa odeessaa arganne nuu ibsamee hin beeku sirnaan. Kanuu waliin amma isa jalqaballee tuqxanii turtanii gara bahaatti deemtanii Jeneraal Saadiqaan fa'aa wajjin yeroo deemtanii hojiif deemtan sana yeroo sana tuusin achi jirtanii akka waraanni TPLF waraana raayyaa ittisaa akka ta'u akka murteessifatan yookiin immoo akka labsatanidha kan kaastan. Sana dura. Isa akkamitti fudhatan turtan yeroo sana fakkeenyaaf ammas keessatti akka ibsamee jirutti kitaabicha keessatti utuu Daawud Faayyuu deemanii utuu achi jiranii Wayyaaneen miseensa keenya gammachiis yookiin immoo Zakkaariyaas Mul'ataa kan jedhamu nu jala ajjeesanii maal dhibdeedhaanii utuu Daawud achi jiru ajjeesaniidha kan as keessatti ibsame. Garuu haalli humni TPLF raayyaa ittisaa akka ta'u labsiin sun labsamee isin immoo akkamitti yeroo sana deemtanii akkamitti fudhattan isin yaadicha yoo duradha ta'e jechuudha. Labsiin sun dura yoo ta'e akkamitti deemtanii yaadicha akkamitti fudhattan? Walla maaltu ta'ee ani yeroo nagallee jiru sana natti fakkaata labsiin kan labsame yeroo isaa yeroo kamiif kamtuu dursa yaadachuun nama rakkisa. Gammachiis ajjeesanii akkatti gammachiis ajjeesan nama gaddisiisa walgahii jedhanii mana waajjira warra viidiyoo tokkotti waamaniiti achitti ukkaamsanii ajjeesanii. Achirraa sababa kanaan waajjira adda bilisummaa Oromoo cufamee ijoollee waraanaa achi keessa turantu jiranii isaan kun bosonatti deebi'anii rabshaa guddaatu dhalate. Sana haalichuma qabbaneessuu fi qoratuu fi haalichas qabbaneessanii waan ni godhanii jechuu gammachiis akkataatti wareegames waan ni gochuu kana qorachuu deemne waan ni wajjin. Otoo nuti achi jirru namni biraa du'e hin jiru. Garuu haalli ture gaarii turre numa mataa keenyaafuu otoo Tafarraa Waloo waan jiru ta'antu waan biraatti yaadanii ofittiyyuu na bituu didanii ijoollee Wayyaanee qooftuun tokko. Maaliif mooraa waan 12ffaa jedhama fakkaata mooraa waraana Dargii gaafasii durii suni achi keessattidha fuudhanii achidha jira reeffi jalgammachiis. Reeffa nuu kennaa duraan nuti reeffa keenya awwaallanneeti sanboodhaa haasofnaan kana achi haasofnuun jedhanii. Tafarraa wajjin isaan immoo dura haasaan xumuramuu qaba maali jedhanii reeffa ilaaluu qabna jedheen hibbadhees deemeen bakka isaan nutti agarsiisaa reeffa maalii ka jedhuun. Haala kana keessatti egaa xiqqoo ija diddiimeffatuun ni jira ijoolleen suni sana Tafarraa ilaalaa. Si ilaalanii yoo bukaasanis dhimma isaanii jedhee inni akka ta'ettu kadhatee waan ni godhee reeffa mana xiqqoo tokko keessa baay'ee nama gubaa nama aarsaa. Mana akka zabanyaa tokko keessatti kophaa ishee jirti wanni kun achi keessa lafumatti darbatanii jiru reeffa. Saroota baay'ee nama gaddisiisa. Nama aarsas booda reeffa sana baafannee baskaana geessinee awwaallee warri magaalaas dirmatanii sana boodadha waan qormaata sanatti gadi teenyee qormaata sana xumurree erga qormaata xumurree immoo
Tafarraan deebi'uu barbaada akka hin deebinu Waajjira Bilisummaa Oromoo deebee banamee ijoollee tasgabbeessineeti deebinaa jedhee sallee turse fayyaa ta'u booda inuma fudhate innis sanas goonee tasgabbeessinee ijoollee waajjiratti deebisnee as deebinee kan nuti. Haala sana keessattidha kan labsame waan lolli bahaa fi inni ammasiin jedhu saarkaan fa'aa wajjin immoo sana booda. Amma waan waraanaa sun waan waraana wayyaanee waraana biyyaa ta'us labsame waraanni keenya fudhannee mormii qaba. Karaa bahaas karaa dhiyaas akkamitti kun ta'a kan jedhu miseensaaf hoogganaafis hin himamne akkamitti kun ta'e dhaaba keessatti mari'atamee kun yoo didamellee sababa akkasiitiin jedhamee wanti diskas ta'e jiru labsamuu isaa dhageenya hundi keenya iyyuu hundatu qurrama qabaa jechuudha kanarratti. Lolli garuu lolli karaa bahaa Macoo kaasee amma Jijjigaasiin jedhu kun sababa adda addaa hedduu qaba. Innis maanni namicha Tafarraa Maammoo jedhamu tokko Tafarraa Maammoo Sammaasitti Tafarraa Maammoo natti fakkaata maqaan isaa dagadde hin beeku. Haadha manaa hojjetoo deemu naannoo hirnaa kanatti ijoolleen kamsitee waan ni gootee waan gammachiisuun waan gammachiisis waan isaan keessa aariin waan jiruufi tokko sana wayyaaneen immoo attamitti kun ta'a maalii kaa jedhu gaarraa yaadanii namni kun ajajaa isaaniiti. Tokko sana kalammataa immoo karaa nuti to'ataa karaarraa siqaa maalaarra anatu bilisoomne lafa koo maal siqtaa maaliif sirnaan warri poolitikaa itti deeme akkasii booda akkas ta'a waa waraanaa akkasitti murtaa'uuf ta'a gara fuulduratti ammatti immoo murtii bakka bu'oota mana mareetu murteesse fudhadha wanti labsame tokko hin jiru waraanni dhugaa qaba. Otoo labsame furmaata godhata. Kanaaf waraanni aanatu bakka dura qabate maaliidhaan akkasitti sana caalaa immoo arrogaansii jedhaa faranjiin tibiit maalli jedhu sun kan wayyaanee sana jechuudha. Dhiitaanii sana machaane. Waa hundaa dhagaa kanattis muka kanattis waan namni nutti bu'u hin jiru nuti warra moo'ee dhufee saayikooloojii kanaan namatti dhiyaatu jechuudha. Gaafa walgahii irratti teenyu saarkaan kun jira. Saamuraa wajjin yeroo baay'ee walitti buune hanga xiqqoo hammina walitti yaaduu gaameera. Akkatti saamuraan aktu godhurraati. Akkitti jiran gaariin turre ijoollee wayyaanee gaafas dhumaasii ari'amanitti akkasuma. Kana wal fudhateeti lolicha uume lolli kun lolame lola baay'ee wayyaaneenis guddoo irratti miidhamte humni keenyas miidhamaa jiraatu malee haa ta'uuti lolichi lolame eessa gaamaa jiru karaa keenyas meeshaanis rasaasis gahaan yoo hin jiraatin hagam dhiibamaa darbee immoo itti baayisaa maal ta'a poolitikalii homaa waan fayyadu waan hin qabneef irratti haasofnee lolicha qabbaneessine waan dhumaa ibsa keenya nagaasoo mangadkaa jedhu dhuma irratti nagaasoo maxxanseera. Maaliif achirratti maxxanseellee naan galu garuu achirra taa'uunsaa gaariidha. Achirra jira. Lolicha qabbaneessine akkaataatti hariiroon jiraatu qabu wal gidduus akkatti wal kominikeet godhani kana tolchine ana jaalburuusoo jaalguutamaa karaa keenya karaa isaanii immoo Tsaadqaan waanni Saamuraa fi Tafarraa Waalwaa warra kanatti ture jechuudha. Kana yeroo xumurree deebinutti duruu labsameera waan sun waan waraana wayyaanee sun jechuu kooti. Yeroo mootummaa ce'umsaa sana keessa gaafatamaa tikaa adda bilisummaa Oromoo turtanii jedhamee kanaan duras haasaan akkasii haasa'ameera. Ammas immoo isin ishee kana nu mirkaneessitaniittu. Yeroo sana gaafatamaa tikaa adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef waraanni mooraa galuu sana keessaayyuu haala mijeessaa turuu hin oolu kan jedhu kanaan duras haasa'amaa ture. Miidiyaa irratti akka walolaatti wanta haasa'amaa ture hin jira garuu isin immoo amma yeroo sana maqumaaf malee qunnamtii akka hin qabne jechuun ajaja kennuu waan addaa hojjechuu akka hin dandeenyee fi wantoota baay'ee adeemsa keessa namarraa dhagaa akka turtanidha kan ibsitan.
Alaa wanti ta'e maalinni leencoo gara dhiyaa deemee lubbuu keetiifuu gaarii miidhas turuun jedhe. Lubbuu koof jedhee haa ta'u ana naannoo kanatti turuun gaarii hin taane haa ta'u sagal isatu beeka. Okey deemuun deemini. Gaafa nan deemu yeroon nan deemu akeemaan yeroon nan qubaddu dura damdoolloon dhaqee damdoolloorraa gara mandiitti hin darbe. Mandii yeroon gahu lolli Asoosaatti ta'aa jira. Osoo mandii keessaa waraanni keenyaa fi miseensoti bahaa jiru. Jalli keessaan lakkee asin seeniin achaa rawwee qubadhaa asinii haalli jiru gaarii miti. Wayyaaneen maal gootee wayyaaneen asii gadi osoo miseensis keenyas uummatis mormuu aduursummaa Oromoomti haala ajjeessee waraawwannaa wayyaanee Najjoo fi warra jirruu fi mannii keessa dabarsanii akanii Asoosaa qubachiisaniiru. Humna xiqqoo tokko. Humna xiqqoo yeroo jennu garee cibiraataatiin nutti fakkaata amma ishee yaadadhu. Amma isheen otoo achi jirtuuti humna biraa dabalataa Sudaan keessa humna guddaa achi as galchanii waraana keenya Asoosaa irraa buqqisuudhaaf warra Beenishaangul fuuldura qabatanii lola banan. Waraanni keenya asii isheen kun duubaan lolti achi humni guddaan dhufe kana gidduutti raaftee nama baay'eetu wareegame lola sana irratti. Asoosaa gadhiifamee bahamee tun jaallatee Asoosaa fi Bambasii. Ambassaa Jaakkaa sana irratti nama baay'eetu dhume. Amma haala kana keessatti egaa garaan nama hin danda'u waan goonuu dhabneeti waan garii akkaataatti waraanaa achi as buqqaa'es jira. Innasii naannoo mandii gadhiisu jira. Akkaataatti lafa qabatu. Keessaa faana mariisisanii isaa waliin lafa qabsiifnee yookiin as ceete akkaataatti lollu. Waan itti seenne jechuudha dirqama isaan qaban. Waa waraanaa natti hin deebine. Garuu warra qabsoodha nu ilaala nu mariisisu keessaan fa'a akkasitti lafa qaqqabsiisne abbaan caalaa waan itti darbeera damdoollootti yeroo waan for some reason amma waraanaan sana bakka qaqqabsiifne isheenis asin ceene achumatti haftee Asoosaa naannoo Bambasii qabatte waan ni taate. Lafa istiraatejii qabatte waan as ceetuuf iyyuu hin qabaatu. Amma erga sana boodaatiiti kaampii adda addaatti waraana galchuudhaaf bakka qaqqabsiisanii isaan egaa akkaataatti waan abbaa caalaaf jalmi keessaan horrotti ceekaa kaampii ittiin galle yeroo sana waraanuma bakka qaqqabsiisuuf gara fuulduraatiif. Yeroo sana keessatti ani egaa humna xiqqoo tokko waliin shimil tokkeetti hafe. Hanga isaan hojii fixatanitti maali? Haala kana keessatti dhagaanii tarii isaa kaampii namni waraanni kaampii galu kanaaf haala injifatu ta'e galsaa odeessisan hin geenye nuun. Otuma nuti kanaan jirruuti waan kaampii galuus xumurame jechuudha. Kana gaafatamaatikaas ta'uu baadhus waa waraanni kaampii galuuf maali galuu keessaa qooda sin qabu osoo hin qabaadhe yaada koo dhiyeessee rakkina hin qabu garuu hin turre homaa qooda isaa keessa odeessa isaayyuu dhumarratti dhageenya jechuumaaf hin jedhamu.